Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana gama social media keenyatiin gama YouTube keenyatiin yookiin kiyyaatiin namoonni na hordofaa jirtan namoonni na dhaggeeffachaa jirtan hundi keessan baga nagaadhaan dhuftan baga nagaadhaan deebitan ani shimee maanin jedhama namoota waliin beekneef YouTubera Oromootii afaan Oromootiin viidiyoowwan garagaraa hojjedhee gara addunyaatti gadi dhiisee jechuudha. Kabajamtoota viidiyoo kanarratti wanti haasa'uu barbaade muuziqaawwan afaan Oromoo yeroo ammaa kana hojjetaman yookiin viidiyoowwan afaan Oromootiin hojjetaman YouTube irratti ilaalamaa hin jiranii jechuudha. Kanaaf isin komachuudhaaf hin dhufne rakkina keenya ifaan ifatte jechuudha dubbachuu sanboodammoo namoonni beekumsatti qabdan dandeettiitti qabdan itti gaafatamummaa qabdan karaalee garagaraatiin waan gochuu qabdan hundumaa akka gochuu qabdaniif yaada kiyyan ibsachuu barbaade. Tokkoffaa social media jechuun media hawaasa jechuudha. Hawaasa wajjin wal quunnamuudhaaf media keenya fayyadamnee ilaalcha saba keenyaa fi lammiilee keenya jijjiiruu ni dandeenya jedhee waan hin amaneefin bifa kanaan gara keessanitti dhufuudhaaf barbaade yeroo ammaa kana industiriiwwan gurguddaa warri jedhaman addunyaa kana keessatti industirii elektirooniksiiti industirii teknoolojii kana jechuudha. Sabni keenya yeroo ammaa kanatti maal fakkaata industiriiwwan kanneen wajjin deemuudhaan teknoolojii waliin deemuudhaaf irratti maal fakkaata deemee jira moo hafee jira kan jedhu yoo ilaalle sabni keenya hafee jira jechuudha. Sabni keenya guddinni isaa baay'ina isaati gurmuu isaati malee gama teknoolojii fayyadamuutiin namoonni muraasni baay'ee sirriitti fayyadamanii jiraachuu danda'u. Namoonni kuuwwan immoo akkanumaan bakka wanni tokko hin jirretti bakka waan tokko hin beeknetti beekaa namoonni of godhanis ni jiru. Akka sabaatitti maalirra jira zamana kana wanti hundumtuu digital ta'aa jira marketingin digital ta'aa jira everything media digital ta'aa jira siyaasaan illee digital ta'aa jira dorgommiin hundumtuu karaa digital ta'edha. Karaa digitaalii kanarratti maal fakkaanaa waan jedhuun kaasuu barbaade jechuudha. Egaa nama dura dhaabbatanii haasa'uun waan salphaa miti. Hayyuu hedduutu jira nama yuunivarsiitii barsiisuu leekchararoota jira hayyoota jira akkasumas profeesaroota garagaraatu silaala jechuudha. Namoota salphumatti nama biyya Arabaa jiru ijoollee mana namaa hojjetu qofaa miti jechuudha kan nama laalu. Kanaafuu yaaniin aan dabarsuu barbaade akka sabaatitti karaa digital ta'een keessattuu yeroo ammaa kana salphumatti karaalee jireenya keenya fooyyessuu dandeenyu yookiin ilaalcha saba keenyaatti guddisuu dandeenyu dinagdee saba keenyaatti guddisuu dandeenyu karaa digital ta'e keessaa tokko jechuudha. Social mediaadha. Social media irratti akkamitti fayyadamaa jirra itti aansuudhaan immoo wantoota akka YouTube kana fa'aa akkamitti fayyadamaa jirra kan jedhu dubbachuun barbaada. Fakkeenyaaf namoonni biyya alaa jirtan Itoophiyaadhaan ala warri jirtan Facebook keessanirra galiis argachuu ni dandeessu. Waan gaarii gadhiistanii waan ilaalcha saba keenyaa fooyyessuu saba keenya fayyadu erga waa argattanii erga waa isinii kaffalame immoo jechuudha itti yaaddanii waan namni ta'e jedhee hordofee itti fayyadamu wayii dhiyeessaa nama barsiisaa yookiin fiildii keessaniin dandeettii keessaniin jechuudha akka dandeettii keessaniitti hojii irratti bobbaatanii maallaqa akkaataa itti argachuu dandeessanii fi jireenya keessaniif dinagdee saba keessanii isin yoo jijjiiramtan sabni keessan jijjiirame jechuudha. Akkasitti hojjechuu ni dandeessu. Karaa YouTubetiin immoo akkuma beekamu salphumatti namni baay'een illee YouTube irratti yoo viidiyoo hojjetu yeroo baay'ee namoonni keenya maallaqa YouTubeetiif jedhee akkana ta'ee akkana godhee akkana hojjetee jechuudhaan kan kaasan jechuudha. Salphumatti san keessa galuu osoo hin ta'in YouTubein akka maallaqa argamsiisu namni baree jira jechuudha. YouTube qofaa miti karaaleen maallaqni ittiin argaman hedduutu jira jechuudha. Telegiraamiinis maallaqa ni argamsiisa. Social meediyaan kamiyyuu maallaqa ni argamsiisa. Garuu waan godhuu qabdantu jira jechuudha. Maallaqa karaa mataa keessaniitiin kan uummattantu jira. Akka YouTubeetitti immoo karaa advertaayiziitiin karaaleen itti isinitti dhufu ni jira. YouTube iyyuu karaa tokko qofaan miti maallaqa kan kafalu garuu namoonni YouTube kanarratti odeeffannoo beekumsa hubannoo gadi fagoo qabanillee jechuudha hanga amma galii advertaayizii Google AdSense kafalu qofa kan fayyadaman jechuudha. Kanarratti steepii baay'ee barbaachisaa nama hubachiisuun saba ofii hubachiisuun ilaalcha lammii ofii jijjiiruudhaaf hojjechuun baay'ee faayiduu barbaachisaa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa
viidiyoon tokko yeroo hojjetamee gara keessanitti dhufu keessattuu kanneen akka muuziqaa fiilmiiwwan garaagaraa yeroo gara keessanitti dhufanitti jechuudha kanneen akka entertainmentiidhaan hojjetaman akkasuma immoo namoonni baay'ina irratti hirmaatanii kiliippiiwwan hojjetaman viidiyoo hojjetaman baasii guddaa itti ba'ee viidiyoowwan hojjetaman jechuu kooti jechuudha. Viidiyoowwan akkasii maqaa Oromootiin afaan Oromootiin gaafa hojjetaman muuziqaa Oromoo jedhamu fiilmii Oromoo jedhamu maqaa keenya qabu. Fiilmii san immoo hanga fedhe qulqullina yoo qabaate hanga fedhe yoo giraafiksii garaagaraatiin sooftiweerii gurguddaadhaan baasii guddaadhaan hojjetame rakkina guddaatu jira jechuudha. Viidiyoowwan keenya hin laallamanii jechuudha. Akka saba Oromootitti muuziqaan afaan Oromoo baay'ee laallamee akka YouTube'itti dhiyoo kana viidiyoo irratti hojjedheen ture. Muuziqaa artist Haacaaluu Hundeessaati. Muuziqaan artist Haacaaluu Hundeessaa kun nama miliyoona 8 gadi laallamee jechuudha. Walumaa galatti tooppiidha afaan Oromoo keessaa wanti afaan Oromootiin hojjetame kan agas laallamee hin jiru jechuudha kabajamtoota. Kun kufaatii guddaadha akka sabaatti karaa diijitaal ta'e irraa gorree jirra maqnee jirra maaltu waan kana fidee sabni keenya akkamitti yoo xiqqaate saba miliyoona 6 kanneen akka Tigree fa'aa jechuudha akkamitti isaanii gadi ta'e jennee yaaduu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Kuweet Kwaatarfaa kunneen biyyoota gurguddoodha garuu wanti hundumtuu haa guutamuufi malee baay'inni isaanii nama miliyoona 5 gadi jechuudha. Baay'ee waan isaanii ni fayyadamu ni guddatee jira jechuudha. Maaliif maqaa isaanii kaasuu barbaade Oromoon keenya kan rakkina tokkollee hin qabne karaa diijitaal ta'een waan diijitaal ta'an fayyadamuu fi irratti hojjechuullee kan danda'u kan biyya alaa jiru jechuudha. Kan neetworkii gahaa qabu, ifaa gahaa qabu, yeroo gahaa qabu, galii gahaa qabu, humna qabu jechuudha. Ummata Tigraay kana kan ga'u biyya alaa hin jira yoo xiqqaate jechuudha. Oromoon qofti jechuudha. Ummata Tigraay guutuu kan ga'u biyya alaa hin jira jechuudha. Akkamitti isaan dhiibbaa gochuu dadhaban moo maal keessa galanii teenshin ta'anii karaan badee jira. Kana kan beekuu fi kan deebisuu qabu already hayyoota jechuudha. Nama beeku wanti kun miidiyaa gurguddaa barbaada jedheeti yaada irratti hojjetamuudhaaf. Ani akka YouTuber tokkotti yaada kana kaasetii miti nan dhiyeesse malee yaadni kun ka'ee jira sooshaal miidiyaa irra hin jira. Namoonni baay'een waan kana irratti iddoo ittiin kennan garuu wanti kun deemee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba nu hambisaa mallaqaanillee dinagdeedhaan jechuu kooti baay'ee duubatti hafnaa. Yeroon diijitaal ta'aa deemu kun immoo akka ammaati miti. Namni gaafa wanti hundumtuu diijitaal ta'e karansiin illee diijitaal ta'aa jira. Yeroo ammaa kanatti mallaqummaan namni ittiin waa bitu kunillee diijitaal ta'aa jira. Karaan ittiin wal bitan illee diijitaal ta'aa jira. Already teknooloojiin saffisaan guddachaa jira. Addunyaa waliin deemaa jirti. Akka biyya keenyattuu biyyuma keenya keessaayyuu sabni biraa baay'ee waliin deemaa jira. Sabni keenya immoo baay'eedha. San keessaa immoo namoonni miliyoonni muraasni miliyoona 50 keessaa yoo xiqqaate parsantiin 10 yoo xiqqaate parsantiin 5 akkamitti teknooloojii kana wajjin deemuu dadhabee muuziqaan fa'aa gadi lakkifamee torbanitti guyyaa 5 guyyaa 4tti 100 seenu jechuudha. Muuziqaan baay'ee kwaalitii ta'an homtuu kan irraan hidhan keessattuu wanti tokko yoo mooderni ta'e Oromoon hin barbaadu baay'ee viidiyoowwan hedduu armaan dura hojjechaatiin ture jechuudhaan akka nama dhuunfaa tokkootti jechuudha. Waan diijitaal ta'e waan ammayyaa'ii hin dhiisu jechuudha. Waan ammayyaa hin barbaadanii noormaalii lookaal waan ta'e waanuma jireenya harka afaanitti waanuma jidduu tanaa haasoftu waanuma jidduu tanaa irratti hojjetamte malee waan extremely gadi seenee jireenya namaa kana hiddatti buqqisee fooyyessu wayii hin barbaadan jechuudha. Kuni waan saba keenyaati waan isinillee beektani jechuudha. Dhiifamaa waan kana dubbachuun baay'ee gaariidha jedheetiin yaada jechuudha. Namni kanaaf jedhee mufatus jiraachuu danda'a ilaalchi namaa garagara waan ta'eef garuu waan badaa dubbachaa jiran natti hin fakkaatu. Please namoonni yoo waa fayyadaman jalqaba ilaalcha gaarii yoo as keessa jiraate saba gaarii taanee akka sabaatti saba humna qabu saba tokkummaa qabu saba dinagdeedhaan cimaa saba diijitaal ta'e saba baay'ee fagaate taanee argamuudhaaf jechuudha. Wanti tokko yoo dhufe waan san cal jettanii hin dhiisinaatii adda baafadhaa laalaa hubadhaa yoo faayidaa qabaate irraa fayyadama yoo isin fayyadamuu dadhabdanii namni biroo fayyadamu immoo namni sun fayyadamuu isaatitti gammada qajeelummaa agarsiisa ilaalcha baay'ee miidhagaa ta'e of keessatti qabaadhaa kun dirqama jechuudha. Yoo kun hin jiraatin jechuudha
baay'ee ni hafna jechuudha. Saba wayii jedhamne saba baay'ee ta'ee baay'ina qaba malee keessatti gatiinsaa kan ol ka'an ta'in taana jechuudha. Okay, dorgomaa yoo ta'in yoo amma nama dursin yoo amma waan mara addaan baafannee hubatiin yoo amma dinagdeedhaan hin cimin yoo amma ispiidiin qabaatiin yoo ka'umsi keenya hin tolin yoo ilaalchi keenya keessi gaarii hin ta'in yoo namni waan gaarii argate itti gaddinu ta'e waan nu ta'e ilaalcha badaa kan keessa keenyatti horannu yoo ta'e kun kufaatii guddaa nu kuffisaa jechuudha. Yeroo ammaatti namoonni baay'ee faasti ta'an jiraachuu malu saba keenya keessa garuu adeemsi ispiidiin isaan ittiin deeman yoo nama akkasii kan saba biraa ta'e keessaa laaltan jechuudha. Fakkeenyaaf artistii tokko nu keessaa jaalatamaa yoo ta'e artistii akkasaa kan saba xiqqaa wayii keessattuu Tigreefaa yoo fudhanne saba akka Tigree kana keessaa ol ba'e jechuudha. Tokkoffaa kabajaan sabni sun artistii saniif kennuu fi nuti isaaf kenninu keenya saniif kenninu waliin qixxaatu nu caalu saniin dinagdee irratti biizinasii namni kan keenyaa kun qabuu fi kan sun qabu garagara jireenyi isaanii garagara jireenyi artistii keenya kan nu jaalannu kabajnu sun garagara baay'ee faajee saba baay'ee qaba qabeenyi kiyya saba jedha malee gara biraatiin waan kiisii isaa seenuu waan ittiin jiraatu waan akkasii irratti haalli jireenya isaa konkolaataan inni oofuu manni inni keessa jiraatu yoo laalame jechuudha. Akka Oromootitti jechuudha. Oromoo jechuun biyya 11 ta'uu ni danda'a adda addatti. Osoo bittinnaa'ee biyya 11 ta'uu biyya danda'utu walitti jira jechuudha. Oromiyaan qofte jechuudha. Garuu zeeroodha hojiidhaan zeeroodha gara teekinooloojii kanaan. Indaastiriin tokko fakkeenyaaf amma viizhin entertainment fa'aa yoo kan fudhannu ta'e namni hin beekne hin jira jedhee yaadu kan Oromooti. Artii Oromoo irratti hojjechaa jira. Muuziqaawwan garaagaraa hojjechaa jiru. Baay'ee mooderni godhaa jiru. Jenereeshiniin kun dhaloonni kun akka gara fuulduraatti deemuuf sochii taasisaa jiru ni gaddu jechuudha. Namoonni akkasii haamileen isaanii ni tuqamaa jechuudha. So garamitti deemu gara isaan baasutti deemu. Garri isaan baasu maal ta'eet argama gaafa Oromoo jettee si baasuu dide garamitti deemta? Gara Itoophiyaa jedhamutti deemta. Gara Itoophiyaa jedhamutti deemta. Okay? Dirqama deemuun kun jechuudha. Fakkeenyaaf dorgommii keessa seenaa entertainmentiin kun muuziqaa saba biroo dhiyeessuu jalqaba. Amma kan Oromoo dhiyeessaa jira. Haalli kun yoo isaan baasin muuziqaa isaan mallaqa guddaa itti baasan artistiin baay'ee itti faajje kaameraa kwaalitiidhaan viidiyoowwan waraabaman yoo kan hin laallamneef ta'e viidiyooma itti fidan gadhiisuu jalqaba jechuudha. Gara biizinasii irratti fookas gochuu deema jechuudha. Haamilee ni caba jechuudha nama tokko. Namni tokko immoo lafa kanarra waggaa 50 waggaa 60 jiraate waan darbuuf jechuudha. Hanga namarra responsible ta'ee waan sammuu isaa dhiibaa deemu keessa jiraachuudhaaf hin fedhu jechuudha. Dorgommiin addunyaa kanaatis akka jiru beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf sabni keenya ol bahee ifaan ifatti dorgomuu qaba dura deemuu qaba jedhee kan hin dubbadhuuf jechuudha. Yeroo baay'ee akka yuutubara tokkootitti waan hin dubbachuu barbaadu irra hin qabu jechuudha. Yoon ani dhokse eenyutu dubbatare? Yoo ani kan dhoksu ta'e eenyutu dubbata? Ati yoo dhoksite eenyutu dubbata? Rakkoo keenya walitti himaa rakkoo keenya furaa deemna malee dhoksite jechuun akka hin kaane barbaaddee yookiin immoo waanaan jedhu jettee waan yaaddeef qofa jechuudha. Waan badaa gootiirte jechuudha. Namni gana yookiin booda waanaan jedhu jettee sodaattee saba kee osoo hin jijjiirin saba jijjiiruu dandeessu osoo hojjechuu fi dandeessu saba si barsiise saba irraa baratte saba keessatti guddate saba si guddise kana jechuudha. Osoo isa fayyadamaan taasisin umriin kee dabruudhaaf deema jechuudha. Kanaafuu ol baasaa dubbadhaa jijjiiraa dhaloonni keenya gara fuulduraatti haa deemu. Ammaaf jechuudha dhaloota kana kan hoogganaa jiru warra siyaasaa jechuudha. Warri siyaasaa fuudhanii dhaloota kana kallattii tokkoon deemaa jiru. Garuu addunyaan keenya kallattii tokkoon qabdu yoo xiqqaate kallattii 4 fayyadamuu ni dandeessu. Garuu kallattii 360 jira jechuudha jireenya kana keessa jechuudha. Kallattii takka qofa deemaa jirra. Karaa siyaasaa qofaan deemaa jirra. Karaa riisk ta'e irra deemaa jirra jechuudha. Karaa baay'ee riisk ta'e irra deemaa jirra. Dhaloonni keenya kallattii 360 naanna'ee jireenya isaa dandeettii isaa haala dinqisiisaa ta'een agarsiisuu ni danda'a. Namni fakkii kaasu namni aartii keessa jiru namni
hojiiwwan garaagaraa hojii teeknikii dijitaal wantoota ta'an keessa jirtan jireenya kana yeroo ammaa kanatti jechuudha jireenya saba kanaa fooyyessuuf jireenya biyya keenya fooyyessuuf biyya keenya guddisuudhaaf haala jiru hunda mo'achuudhaaf jechuudha baay'ee dijitaal ta'uu baay'ee deemutu nurra jiraata jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya hanga dandeessaniin yoo xiqqaate YouTube irratti seenaa YouTube hordofaa Facebook irratti yeroo keessan hin fixinaa nama baay'ee osoo bira naagee odeeffannoon kun kan na gammachiisu sabni keenya iddoo kasaaraa jira iddoo miidhaa qabu jira Facebookiin yoo waan gaariidhaaf itti hin fayyadamin homa gatii waan hin baasnedha jechuudha okay gatii waan hin baasnedha jechuudha kanaafuu please saba keenya waan fayyadamuu qabdan hundumaa fayyadamaa nama beeku waan ni beekattanii yaaddan gaafadhaa walaa jabeessinu waliin haa jiraannu waliin haa fooyyofnu addunyaa yoo dandeenye dursinee haa deemnu yoo dadhabne walqixxee haa deemnu yoo baay'ee dadhabne haa dorgomnu haa dhaabbachuu baannu dhaabbachuun illee waan tokko duubatti deemu haa baannu please kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya dhiifama yoon dogongoree na of galchaa anishmee maanin ture viidiyoo birootiin walitti deebinaa bye bye